Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arallee video haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Videoon narraa akkuma suuraa asirratti argitan garaa nama gogee fi garaa nu gogee jedhe maaliin akka garaa keenya laaffisuu fi garaan keenya yoo nu gogee ammoo wanta akkam akkamii akka miidhaa akkamii faa akka inni nurra fidu muuxannoo ofii kiyya manuma kiyya keessa irratti argee isiniif qooduuf inshallah. Videoon kun isin fayyada hundi keessaniyyuu obsaan naganumaa dhageeffadhaa isiniin jedha. Warri video kiyya kana faaraa taatan ammoo subscribe gochuu hin dagatina. Subscribe godhaadhaa gara maatii kiyyatti ida'ama waa hedduu walirraa baranna wal barsiifna inshallah. Warri amma dura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha akkanuma nafaana turaa isiniin jedha. Gogiinsi garaa wanta innirraa namatti dhufu kana jedhee beekullee baadhu garuu gogiinsi garaa kun yeroo hedduu akkan maatii kiyya manuma kiyya keessatti argee jedhutti wanta nu nyaannu wanta amma fakkeenyaa fi wanta akka ruuzaa kanneen nyaata jajjabaataa kanneen yoo kan nyaatu baay'ifnu ta'e garaan biyyambaa kana keessatti torbaanuma takka keessattiyyuu nama gogaa waanumaan ijoollee tiyyarraa ta'e ofii kiyyarraa ta'e manuma kiyya keessatti haga biyya kana dhufe argerraayi gaafa biyyaa san buddeena nyaannaa buddeena wajjin shuroo jedhe misira jedhe wama jedhe asuma achi fuuna nyaanni nu nyaannu sunillee orgaanikaadha kaasii kun ammoo orgaanikaa mitii ka keemikaalan walitti baay'atee sanarraan ammoo irra hedduu warri biyyaan baa jirru kun ruuzuma bifa gara adda addaatiin hojjetamee nyaanna malee wanti baay'ifnee nu nyaannu ruuzuma kana paastaa mokoroonii wama kana wanti kun ammoo haguma sanuu paastaaf mokoroonii wayya wanti akka ruuzaa faa wal jala guyyaa 2-3 nyaatanii jennaan yoosuma garaan nama gogaa akka barbaadametti sagaraan kenna nurraan ba'u ka silaa torbaanitti yeroo 3-4-5 akkas nurraa gadi ba'uu qabu torbaan faa keessatti yeroo takka garaa keessa nu tureeti yeroo takka nurraa gadi ba'a garaa keessatti walitti kuufamee dhukkuba garagaraa nurra geessuu danda'a dhibee garagaraatiif nu saaxiluu danda'a jechuudha akkasuma ammas yeroo namarraa ba'u sanis goggogee garaa keessatti giddiidhaan namni garaan isin gogee beeku hin beeytan jedhee yaada giddiidhaan gadi akka ilmoo gadi baasanitti tananiiti gadi buusanii xixiqqaa akka sagaraa re'ee fakkaata ka re'ee yoo ka argitanii jettan nami argitanii beetanii akkas ciccitee xixiqqaan kun cicciramee gadi ba'a yeroo sanitti qaama keenyallee gadi yeroo akkasi gadi dhiibnu sanillee qaama keenya mureefaa gadi ba'uun faan mala qaamni keenya dhiiguun faan mala dhibeen inni namarra geessu tokkoffaan ka beekame dhibee kintaarotii namarra geessa dhibeen kintaarotii kuniyyuu akka waan salphatti namarra laalamuu miti nama garii yeroo masanitti yoo dafeennuuf yaale wama xixiqqoo mana keessaatiin irraa baduu danda'a garuu akkasitti dhibee kintaarotii saniin sababa garaa gogiinsa saniin qabamanii jennaan akka salphaatti hilla namarraa hin fayyu as dura nama akkasitti dhukkubsate beekanii garaan akkasuma gogee sagaraan gogeeti ofirruma osuma wahitti waan guddatti hin dabalinii jechuudha uma laaftu osumatti fakkaatu akkasumatti sagaraa san gadi baasaa ittanee gadi baasaa qaamni isaa madaa dhiigaa dhufe achumatti infekshinii godhate jechuudha wanti nu keessaa gadi bahu xuraawaa garagaraa waan ta'eef yoosuma karaa alaa gubbaa kana qulqulleessuu dandeenya malee nu keessa garaa keenya qulqulleessuu hin dandeenyu waan ta'eef qaama keenya keessa jechuudha akkasi walirra kuufamee baakteeriyaa garagaraatti ta'ee qaamni madaa'e mana keessatti waanuma silaa kintaarotiidhaan fayyisan kan itti hin godhamin hin jiru fayyuu didee akkasitti qaama keessa madaa godhatee malaa godhatee teechisuu dhoowwee dhibee guddaa irra geesseeti haga hospitaala geessanii operaasiyoonii godhanii qalanii garaa keessa qulqulleessan takka gahe jechuudha kanaafuuyyuu dhibeen kintaarotiyyuu taphaa miti garaan keessa yoo isin gogee jedhe ofitti laafinaa yeroo takka lamanni isin gogee jennaan dafaatii haga inni miidhaa biraa dhibee gugurdaa biraa isinirra hin geessne furmaatatti barbaadadhaa isiniin jedha keessattuu ijoolleen mana namaa warra biyya arabaa kana keessa mana namaa hojjettan faa yoo haadha abbaa keessan bira hin jirtan obboleewwan keessan bira hin jirtan yoo isinumti daftanii of yaaltan malee rabbii keessan malee nama biraa ka dafee akkasii isin dhaqqabee hospitaala gurdaallee isin geessee
isin yaalsisu waan hin qabneef fayyaan haguma fayyaa qaban ofirratti eeganii kanaaf dafaati furmaata ofitti barbaadaa isiniin jedha. Yoo inni akkasitti nu goge furmaanni isaa maalidha? Akkamitti garaa keenya laaffisatuu dandeenya? Haga inni bakka guddaadhaan nu hin geenne manuma keenya keessatti ka jedhu furmaanni isaa tokkoffaan bishaan dhuguudha. Bishaanuma baay'isanii dhuguudha akka qaamni keenya nu hin goggognee fi obboleettiin tiyya takka koomantii jalatti dhiyoo na gaafatte bishaan illee hedduu dhugaa garuu furmaata humaan hin arganne jettee jirti. Ani ijoolleen tiyya ta'e ani ta'e yoo akkasii garaam nu gogu ta'e mana keessatti wanti ani itti fayyadamu fakkeenyaaf amma yoo daa'imarraa isinii kaase aappilii yoo ka baay'isanii nyaatan ta'e daa'ima waggaa tokkorraa haga lamaa daa'imillee hin gogaa beektaa garaan biyya kanatti nyaati asii kun orgaanikaa miti. Daa'ima xixiqqaa kanayyuu garaan gogee nama rakkisa. Yeroo daa'ima kiyyafaa garaan akkas na jalaa gogu aappilii kana fuudhee dhiqeeti osoo irraa hin quncisnee qola isaa jechuudha. Akkasumatti ibiddarra godhee bishaan hin bilcheesseeti maashinii juusiitiin daakee akkasitti yeroo inni laafee jedhu maankaadhaan nyaachisa. Yoosuma garaan laafee sagaraan bareedaan gadi ba'aaf jechuudha. Ammas teemiratti fayyadama. Aappilii ofumaa yoo akkanaan nyaatanillee nama guddaadhaaf illee hin fayyada jedhama. Aappilii san ofii kiyyaaf yaalle daa'ima kiyyaaf yaalee jira garuu bilcheessee jechuudha. Lammaffaa teemira ammas ka hedduu tokko garaa nama laaffisu. Teemira keessattuu warra biyya arabaa fa'aa jirtan hin dhabdan jedhee hin yaadu waanuma mana keenya keessa baay'inaan jiru. Teemira fuutaniiti galgala bishaaniin naqxaniiti bishaan keessa bulchitaniiti galgala akkasuma qadaadamee haa bulu ganama sirriitti waliin dhooftanii juusii teemiraa ganama garaa qullatti ganama yoo ka dhugdan ta'e yoosuma garaan keessan isin laafuu bira bahee tarillee garaa isin baasa. Daa'imallee ta'e namni guddaallee itti fayyadamuu danda'a. Aappilii ta'e ammas teemira jechuudha. Itti fayyadamaa karaa salphaadhaan garaa keessan isin laaffisa yeroodhaan if yaala osoo bakka guddaa isin hin geenne jechuudha. Ammas yeroo hedduu ani ka fayyadamu roqaadha. Roqaan biyya hundaan argama jedhee yaadaan duraan biyya amma keessa jiru kanayyuu waan itti argamu seene garuu dhihennuma argadhee jira. Qolli irraa baafamee akkanatti haala kanaan shagamee dhufa. Biyya arabaa keessatti illee roqaan maal jedhama? Joozil hindimoo waan jedhama. Dhiifama ani hin beeku waan jedhamu. Roqaa isinii hin beektan jedhee yaada afaan arabaatiin hin dhabamu yoo ka barbaaddan ta'e roqaallee yoo ka galgala baxabbaxxanii bishaan keessa bulchitanii ganama yoo ka dhugdan ta'e garaa isin baasaa garaan isin laafa jechuudha. Akka garaan keessan isin jabaatuun akkasii yoo itti deddeebitanii dhugdan roqaalleen hedduu tokko bareedaadha. Achumaaniyyuu hadhaa dhukkuba adda addaa sanarraa gadi baasa roqaani. Ammas yoo wanta kana teemira roqaa aappilii wanta kana hin arganne bishaan zanjabiilaallee yoo dhugdan bareedaadha. Shaayii zanjabiila murtaniiti shaayii burcuqqoo takka wajjin sirriitti danfistanii yoo ka inni wayitan itti ba'ee jedhe ganama garaa qullaa yoo itti deddeebitanii dhugdan garaa keessan isiniif laaffisa bareedaadha jechuudha. Ammas shaayiin qarafaalleen bareedaadha. Shaayii qarafaallee akkasuma bishaan burcuqqoo takka qarafaa wajjin sirriitti danfistanii yoo inni itti ba'e ganama garaa qullaa dhugdanii haala kanaan garaa keessan laaffifatuu dandeettan jechuudha. Obboleewwan kiyya garaan nama goge taphaa miti keessattuu warri biyyaan baa jirtan kun taphaa miti dhugaa rabbii of eegaa isiniin jedha. Osoma isin waan laaftuu seetaniiti guyyaa 2-3 garaan akkasitti isin gogee ittantanii akka nama ciniinsuutti jechuudha. Wayitee sagaraa keessan akkasitti of keessaa gadi baaftanii qaamni keessan isin madaa'a. Madaan sun ammoo osoma isin hin beekne infekshinii isin godhata. Infekshiniin sun ammoo gara kintaarotii gugurdaatti isin deebi'a. Osoma isin argine bakka guddaa dhayxanii haadha abbaa keessan bira hin jirtanii namni dafee fiigee hospitaala gurguddaallee isin geessu hin jiru. Isinumti ganamaan mana keessan keessatti of yaalaa of dhaqqabaa daa'ima ta'ee nama guddaa ta'ee wayitee garaan akkas gogee jedhu dafaatii furmaatatti barbaaddadhaa isiniin jedha. Teemirri tokkoffaadha hedduu tokkotti fayyadama ijoollee tiyyaafis aappiliilleen bareedaadha. Achirraa kaafee bishaan zanjabiilaa bishaan qarafaa
kanuma kana gootanii garaa keessan ganamaan lallaafisadha jechuudha. Wanti midhaan biyyambaa kun akka midhaan biyya keenyaati miti, yoosuma dafee garaa nama gogsaa. Kana fakkaataa viidiyoon narra isinii qopheesse inshallah. Yoo jaallattan like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Akka xiqqoo tokkollee ta'u isin fayyada abdii qaba inshallah. Obboleewwan keessaniif illee share godhaadhaa agarraa fayyadamanii. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti gaafii yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf kaa'aa, akkasuma yaada keessanillee karaa jalaatiin naaf kaa'aadha inshallah. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti har'aaf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.